jirru isaan lamaan jechuun ilmaan ganda takkaati, ilmaan ardaa takkaati, dheedaa cinaachaa walitti aanan jechaan malee miira dubbii miidiyaa kana gubbatti oofuutii miti obboleessoo. Isaa miti kan nutti dhagame abbaan barbaade nyaatame dhiifame ajjeefame maal ta'e miti dhaadannoo waan wal nama ajjeesisullee hin jiru kanama ajjeesullee hin jiru sanii miti kan nutti dhagame. Isiillee as gubbaa waa jechuun miidiyaan 100% more than 75% warra biyyarraa laalu. Biyya taa'anii obboleeyyan isii haa ta'u obboleeyyan isaa haa ta'u ardaan sun taa'ee dhageeffataa jira waan jarritti jiran. Ardaan maal jedha? Ambiti maal jetti? Jarritu obboleeyyan maaf kana jetti jechaa ummanni kun lafarra waa itti dhagama jechaa nutti dhagamtee jennaani malee dubbii biraas keessa sharafachuu miti. Jaarsummaatti fayyadamuu miti. Dhimma jaarsummaa ofeetanii samittiin qajeela dhimma jaarsummaa irraa ajaan qabnu ammoo haadha faatee. Ila Laattiin baarii fincoofte jennaan baariin bakteessaa fi miti baala gummaa isiitiif jedhan. Inni mallaqa waadaa siiseen sii kenna jedhee itti waadaa sii gale san si dhorgachuun yoo baala gummaa isaa taate malee waa waadaa siiseen baala gummaa yoo taate malee gaaromina isaa qabaattee yookaan ammoo faayidaa isaa qabaatteeti miti. Kana maal jennereenu akkanatti miti. Isin lamaan obboleeyyan garaa takkaati ilmaan dheedaa cinaachaati walitti hin bu'ini walin lolini isin lamaan walitti araarsinee haqa kan teessii deebifnaadhaafi waan kana jidduu seenne malee miidiyaa gubbattu yoo barbaachisaa ta'e abbaan barbaade iyyaa olee haa bulu an dhimma Ameerikaa taa'eetiin Dubaayitti dubbii ilaaluuyyuu yeroon qabuuyyuu anin isinii galee ammoo as taa'amee asichitti illee furmaanni kennamu hin jiru ammoo isin lamaan jidduu waan argiteerta haqa gargar isin baafne takkatu jira haqa waliif gad isin jechisiisu takkatu jira. Habiibti wallahi billahi birri kuma dhibba shan jechuun is nothing. Wama takka keessa hin jirtu argattus dhabdus gatii takka hin qabdu kaati barbaadaa jirtu maali dhugaa fi bar dhugaa tantee barbaachaa waan kana jedhaa jirtu dhugaa santu kunooti jenneeti waan kana si ilaaluun malee inni nutti aanee ati nurraa caanteetii miti bar. Ilmaan dheedaa cinaachaatiin walitti aanaa barmallee taanaa isinii galee kanaaf habiibii kiyya dubbiin tii jechuu miti loluu miti. Gaafi salphaati gaafanna sa'a afur jaarsummaa laaltanii namatu dhume moo maanni sa'a afur laaltan sa'a afur laallee jedhanii bar jaarsummaa sirraa fuunee Abdi salaamu alaikum dhagaa jirtani mee takka waa explain isinii miira keessa jirtaa rabdii hukume miira keessa jirtaa bayaati jalqaba miira keessaa bayi takka warra manguddootii fi warra daawwattoota fi hundumaafuyyuu waa explain isinii godheetuma achiin jaarsummaa itti fuftanii isinii galee hin ulfaata. Wanni abdiin jedhallee dhuguma ijoolleen turu ijoollee ganda takkaati qeedha nama gaddaa fi gammachuu hojii qoodamu dhugaadha. Jarri kun silaa warra walirra lolu malee warra wal loluu hin malle dhuga waa hunda walii qaban jechuudhumaaf warra ibidda warra liqeeffatu. Gara ri'isii kiyyaatitti yoo deebu dhugaa lamatu garaana nyaate anuma waa'ee haadha faaxee kanatti dhugaa lama garaana nyaate. Haadha faaxee tana gaafa dura waan kana fidanii biyya baqaa jira ilmoon natti beela'e kiraa mana waan kafalu dhabe as keessa waan nyaadhee dhuguu dhabe sibira dalagaa naa barbaada hin jennee warra Dubaay dhugaa jara kenna sidii galee eenyumaa haga bahutti namni dalagaa naa barbaada jedhanii jiru waan akkanaatu jira jennaani akkuma namni kamuyyuu waa taftaaf jedheetiin waa fudhatu tolee jetteeni jidduun ijoolleen tuni fuula biyyaati way booda walitti aarraa jettee keessa deebite achirraan isiin dinnaan natti dhufan kaayirorraa dura haadha siif haadha faaxee akkana jedhe ishii jennee walumaa gala beeksisa nuu dalagaadha dubbiin isinii galee ana haadha faaxeeti waan keessa waliin haasayan bilbilaan hin beeku angizee san ergasii haadha faaxee natti himtee jarri dawwalaniit natti himanii jennaan jara kenna akkattu halkanii guyyaa nama fuujee namaa duratti uf dadhabne namni koomentii kana jala akkatti kadhattu garii kadhattu ilmoo kadhattu namaan jira namumaan fooloo godhaa jennee kadhachuu kana dadhabne hin danda'u. TikTokii kakuma 850 qabu jira isinii kennaa jedheen qabrii qaban kuno Baabaa Nuraddiini Mahammad Nuuri Nasri'ii asliin akkana nun hin jennaa jedhani kanaa miti yoo ta'an immoo TikTokii kiyya xiqqaa kuma 260 qabu jira isinii kennaa kana hunda maaliif nuti
tokkoffaa isaanii walitti hin buunufi lammaffaa fooloo godhamee chaalenjii argadhee kadhattu namaan jiran gabbaateen dalayduu namaan jiran kanallee kadhannee yoo fooloo godhanii birrii takka arganne jechuudha. Wallaahi kunoo bira tarree tiktook illee didanii ka kuma 260 illee didanii ka kuma 850 illee didanii akira maaliif nutti rarraatanii jedheedhaan eebba qabnaa akka faaxeen qimamii mana madaamiif maammadoon tokko manatti hin hafne barbaannaa keessa taree faaxeen mana madaam jaarsa kiyya makiina dheete akka madaamii shawwaddee dhuftu barbaannaa jedhan jara kenna. Wallaahi silaa isin waan namni dubbiin garaa asitti nama nyaattu ati. Anaafaati faaxee katakkaa yoo udaaniif shintifeetii seenne malee manaan bahin dirree xiyyaaraa deemne sa'a 4 dhabee jarana. Sa'aatii 4 yeroo jalqabaatiif namni argachuufi jireenya ofirraa jijjiiruu sa'aatii 4 dhama abbo. Wallaahi laziim obsine bira tarree aksii seenee anjechu sigale akira araboota dhaboo an konkolaataa arabarraa fuudhe an konkolaatallee ofuun beeku konkolaatallee hin qabu miskiina an baqataadha nama ollaa bira galunnatti kenne dhiifama jedheeni akkasi konkolaataa gandaatiif anaaf mucaa hiriyaa kiyyallee gadhiisanii haadha faaxetiif haadha seenaatti dhayne viidiyoo dhufaa jira jenne dirree xiyyaaratii hojjenne faaxen mana madaam doktora argu maammadoo re'ee fi bakka sharikaa keessa haadha faaxee argu gadi jigee jechu gajjige dhufee jechu namni achi keessa deemee wallaahi kiyaarin faama haati faaxee meeti asliin meeti sigalemi fokosiin namni achi walii qabamee waan san eebbisu jara kenna sigalemiti nuti mootu nama kana achi walii qabnee fi isaan hoteela ofii eebbifatanii kumatti 500 san fudhannee guyyaa lamallee taatu bishaan qabbanaa yaa ittiin dhugu buddeena jennee dhayidhee jechuu manaa baana isin haajaa takka malee airportii asirra sa'a tokko daqiiqaa 45 deemnee dhayidhee jechuu airportii biyya kana haajaa takka malee jechuu tikkeetii murree seennee sanitti sa'a 4 ture achirraa hin deebine amma gara dhuma dubbii wanni garaa nama nyaatu haati faaxeetu sa'aa san nama 3,000 foo irratti laayivii irra gaaf chaalenjii nu kennan osoo dhageettu akka nama irribaa ka'uu didde yoo argitan viidiyoo sarchi godha laala an karaa deemaa jira karaa deebi'ee dhufee mana jalaa dhaqee itti an kaakka'ee mana isiituun beeku isinin jedhaa ture kaasee irribaa kaasee ija rigataa osoo fuulan dhiqatiin gastira dhufte soba yoo jettan deemaa viidiyoo guyyaa sanii laala akkanuma jirtan nama 3,000 jirtanii guyyaa san saalfattee dhuftee jechuu birriif hin dhufne hiriyyoota kiyya obboleessa kiyya ilma biyyaati asliin kunillee asittuu nama waliin jirru jettee saalfattee osoo fuulan dhiqatin shaashii osoo hidhatin shaashii jallisaa gastira turte soboo jettan warri koomentii haadha shaneetti hinaaftee jedhanii turtan haadha shanee namni osoo itti naafee dabarseen kennu osoo itti naafellee osoo hinaafan jiraate anumatu dabarseen kenninee fi chaalenjii dabarsinee kenne nuti homa arganne kanattuyyuu keeyirii dalagadha jennee ofirra dabarsine konkolaatanii dhaabaafne kunoo amma bakka konkolaataan dhaabatu jira isin agarta konkolaataa haadha shaneelee jiru birrii gaafsanii jechuudha achirraa kaanee waan san argaa turtanii isiin sa'a 24 irra ta'aa turte angaaf duraatu giddeella shiidhaa dubbii ofirraa buuseen danda'u jedheeni bakka ati beeksisu maratti fokkos nu godhinaan jedhani anti yaa jalaa galee jechuu hayyee jedheeni viidiyoo 2 hojjedhe haati faaxetii fi baabaa nuuraddiin jechuu isi baabaa nuuraddiin illee garaa guddaa san dhiibaa haati faaxellee dabbaa uwitiif ceekuu joonsiinaa kana dhiibaa sa'a 24 fooloo godha wal qabadha addaan bayaa jedhaa turan baatii tokko argaa turtan maali jarri kun nooreedha yaasuma jala keessanii kuma 500 san argatuu fi Maamman Nuurillee ani ambaasaaddaridha jedhee achuma dhaqee waa nyaatee yoo argatellee waa argatu dhabuu san beeku. San qofaame abboo chaalenjii kanarratti amaartichi hin dhayame jechuudha. Dhayameen mana yaalaa gale obboleessa waan dalagaa wani nutti hafe tokko hin jiru kenna amma ta'eef miti. Dhayameetini mana yaalaa dhaqee mana yaalatitti namni isa gaafate hin jiru. Ijoolleen teessan chaalenjii natti kennitee andi isa uummattoo al xayyeqeenyiif naan jedhe gizee nama ergatan qofa malee wanni nutti hafe maaltu jira. Anitti hidhame haadha faaxee kale itti dhukkube baaba Nuuraddiin illacha itti cabe namichi konkolaataa itti gubate itti caccabe nuti yoo dalagaa wanti nutti hafe hin jiru kasbul halaal fuuraa kenna nyaanna jenneetiniin dubbiin garaa isin nyaatuu qaba jechuudha irra tarre guyyaan dhufe guyyaan beellamaa dhufe torbaan tokko eegee ani itti hime haadhuma faaxee sanatti hime abbo
jaarsa keetti irraa biriitti hin nufu boru iftaan jedh gaaf 13 jedh gaaf 28 jedh gaaf kaamolee jedh beellama sadii si dabarsinaan namittiin tun Dubaay deemuu heddii afraffaa itti heerubu muudiinatti qabataa jirti jedhee Maamman Nuurittiin Maamman Nuur achi dalagaa sodaate jedhee wannotti hime eenyu kaasii dhaqe kana Mubaarakittiin Mubaarak warri Dubaay kun akkuma tokko jennaan Nasrittiin arree an akka sanittuyyuu laayivira geemii taphataa jiru shayxaanii natti ka'ee jedhee gurra lamaan qabadhee iyyee birriin xiyyanaa galte amma ani maal isin jechuu barbaade haati faaxee guyyaa san laayivira dhutee gaafa birriin xiyya sun naa galtu abbaa manaa kiyyaatti wanni inni balleesse ana balleesse namni waa irraa qabdan ana kafala ija ummataa irratti jettee abbaa manaa kiyyaa ka fuula duraati jaartii afraffaa isaati jettee nama kana kafante jara kenna maal abboo qabrii kophaa galla jechuudha isilleen kofale innillee kofale an irraa fagoodha jechuu lamaanuu anaaf tokko arsooma walitti qabna islaamummaa walitti qabna waan biraatti jarri lamaanuu anaaf tokko ijoollee ollaatiin dhuga haadha faaxetti as jirti jedheen adalloo mana isiin beeku guyyaa san sababaa chaalenjii mana isii dhaqe akkuma isaati qaamaan as walitti kaluu jirra malee lafaan walitti kaluu jirra malee yaadan fagwaan afaati faaxee walitti hin dhufnu hin argitani gaasti isiitu waggaatti dhaqa irra tarree sattartee mana ijoolleetitti wallaahi guyyaa wayii akkatti arrabsan mana boonaa baalee kana haa ta'u mana usmii haa ta'u akka lafaa butan jaarsa kiyya hin jenne maal inamma anin saalfadhe gizee isii akkasii arrabsan obsitee qabbaneessee dubbii addaan galchitee irra tarree amma sila jarri 500 tana namuma duratti dubartii waaganaa hiree ofii eeggattu carraa ofii cuftee abbaa manaa kiyyaati jette takka osoo miskiinni meeqa jaalatu jala kana jiraate haftaami jaalatte jedheetiin irraa gore waa wayii osoo jalaa badeesan hin laallanne nama kana abbaa manaa kiyyaati jettee irra dhaabatte silaa jechootuma isiin gaafa naaf inni walitti buunee hambirriitti dhabeetiin gurra lamaan qabadhee iyya isiin jette kaagasee mana boonaa kana faatti mana usmee kana faatti isiin jette laalee silaa osoo yoo birri kuma 500 erguu baate namni looshiinumaa fi xuutuma yaa Japaantii namaa bitee takka rabar dubartii seerran tartu bada jiran maaluma rabbi isin godhe haftaamin birrii qaba malee qalbiin qabuu santu dhugaa natti ta'e tana keessatti natti fakkaata sini galee haftaan birraa loonjii qalbii yelam jette amaarri waan sani malee osoo makka iPhone tana bitee gaafuma dheengadda Mubaarak dhufu surprise godhee fiqiri masobaatu qabsisee ofirra guyyaa dabarse silaa intalli kun gabbayee akkattiin iyyuu jechuu jaran isintu balleesse gorsaa gaariin qabu Maamman Nuur gorsaa gaariin qabu warra achi dhaqeetiin ruuza ofitti naqu malee warri karaa sirrii isa gorsu hin jiru kana garaa nama nyaata irra tarre kaleessa gizee isiin dhufteetiin yaa'ii eegaltu ani hin agarre osoo itti ol seenanii warrumaan Dubaay leenca sii kennee wal akka kaasii jechuunii baatanii hagara dubbiin gadi dhooqu ufumaa ol seenanii leenca afur sii kennee wal akka kaasii intaloo miira keessa galchanii warra Dubaay fi namichaaf ufitti illee kaasanii haati faaxeenu arrabsitee jedhanii kalee guyyaa guutuu nama isitti duulu malee nama isitti dubbatu malee nama isii dubbatu tokko laalee dhabee saalfadhee callisee hangaraana nyaattee dubbiin jechuudha. Intaloon tun fuuraa ofii gaafatte yoo jiraatte kennuufi yoo jiraanne nuu dhiisi jechuuni. Kana keessatti jaarsummaa wanni gaafatan maaltu jira ormi miliyoona 3 miliyoona 4 miliyoona 7 egreemantii walii mallatteesse ijoollee teenayyuu mallatteessisiisettiniin fudhataara haarawaan baane akkamitti birrii nama humnaan nama gaafatan wanni jedhamu hin jiru. Abdii hukumee gaafa kaan bar chaalenjiin xiqqoon qabdu naa kenne saayida moruu keessatti guuta jedhanii guute leenca kennuu dinnaan Itoophiyaatti birrii naa erge hiriyyaa waggaa dheerati yoo xiqqaate leenca 10 ol naa kennee beeka waggaa 5 kana keessa. Gaafa TikTokiin kun didu kabiraa banatee naa kenna biluu maalii kairu tokkoon jechuudha. Sigalee miti. Sappoorti godhaa ture hin jenne kennaafi ture hin jenne TikTokiin kun dinnaan ati gaafa leenca si dinnaan ka iluutiin si didee ka nama biraa si didee Itoophiyaatti ergite. Sigalee chaalenjiin xiqqoon qabdu dhiira waan dubbatte waan uffatte saalaa jechuudha. Amma jaarsummaa guddaan barbaachisu. Dhiifamaaf kaan hin barbaachisu. Osoo guyyaa beellamaatirra taruu baate silaa lollin dhufu bala gaasni lafa bu'u malee ajaa'iba intala kana osoo gaafuma duraa waan jedhanii kennaniifi yookiin ofirraa amansiisanii isiin gabbaatee loltu jechuudha. Ofii balleessanii ka'anii dhiifama na gaafadhu jechuun roorroo biraati.
irra darbanii nama akkas goona akkasiitiif maal jechuulleen roorroo biraati jechuu homaa rakkoon qabu an akka kiyyatti dubbii haadha faatee kana qabbaneessu yoo baaru